kota oru keessa jiraachaa oru re'ee bobbaasaa asii deemee Shasha inni jira. dura mee wasadii fi oru sanirraa jijjiirame nama kana waa jechuu dura Dabbaan. jijjiiraa dura waan ni Waatu masraa keessa aree. Waatu masraa keessa aree. Waatu namni ittiin jijjiiramu obboleessa eessa dhufeessa? jijjiirame Jijjiiraadha. nama waa jechuu dura Aboo kiyyaa. namni kun eenyu jechuu dura nama kanarratti arra jechuu dura baakgiraawundii kee dura Asirraa argee dhugaa alas fakkaate. maal turteef yaadadni Oolu raawus. Toholu. Maal godhatan jabaawwan? Araqqeen biyyumaati Asumarraa shishaa saabaa olu malee maal beektan? Araqqee as yaadu iddoo ana adeero ati baan sanuu ati baan gaafa eegee geema si taphachiifte feemasa taati jayyuu kana man ta'in ati baan sanuu nama ibgoota ijoollee baadiyyaa bichaa bira feemasa taati Ostamoonus as gubbaa shishaa dhuguu dhiiftee karaa hojiin deemte. biratti miti ka feemasa taate ijoollee baadiyyaa biratti feemasa taate ijoollee biyyaa lama dubira feemasa taate Ambar giiftaroota Dhagaye. ijoollee biyyaa labaati Giiftaroota gurguddaa. biratti feemasa taate Giiftaroota. Aboo caalaa namni siin jiru gaafa sana geema gisee taphatti booda hinnaan sii qabatte alhamdulillah hinnaan sii qabatte eegas geema si taphachiisa. Qoy shisha ofee dhufe biyyaan. Lakka tofla. Nama gartee jimaa qamee makariba. Maalaas awwaa. Dhugaa dhufa. Aboo adeeroo kiyya anaa hojii ati as gubbatti wal barachuun kee bar tiktook alhamdulillah jechuu qabdaa bar tiktook kana galatoonfachuu qabda. Maalaas ofitti baa. Anji wal barachuu kee bar gaddaatiin jira warri gaddaa. Rabbii bara as gubbaa waliin nuufitu kee bar alhamdulillah jechuu qabda. Amma eenyu gaara fudhataa kan tiktookii walitti fidee bar tiktookii walitti fidee malee silaa isa wala garta. Let's go. Isa wala garta qawwee kana isa wala garta silaa. Moraalaa fi qawwee kana bikkitti agartu ni beektaa inni siin beeku atiitu taa'ee yuutuub isaa laala. Bakka yuutuub isaa laalta tiktookuma rabbiin alhamdulillah jee Aboo eenyu yuutuub isaa laala bar nuti bar akka nama televizyiina keessa jiru bar teessanii laaltanii bar waggaa 10 dura as dura teessanii waggaa kuleetii isin gubbaa nyaaba. Oo maal taate? Aboo dabbaan hundi jireenya hojii dhooytu ati jara kana biyyeen si nyaattu Koi guys. Koi gaafa amma gaafa jirtu. dabbal keessa takkaa fi takka dubbiin wani Ani waan gaadhu isaa fi caalaa nuuree qabaniin qaba isaan na darbaaftanii faaruu fi kan na takka Akkasii miti. Suuta Arabiyaa jechaa tuqu biyya Arabaatti nu dhahaa kamitti dhuunfaa kiyyoo irra hojjettanii. Bushaa. Caalaa nuuree fi diijoo sooli. Akkasi ka'e. Addun baasin ani caalaa nuureetti fi jaallatama waan isaan qabaniin qaba. Kawwee harkaa qabdan isin zabanyaadha. Kawwee harkaa qabdan isin nuti doora lawaan deemnuutti zabanyoonni keenya kawwee harkaa qabdan isin. Kawwee maarireetara walitti kannitanii kawwee harkaa qabdan zabanyoota keenya isin warri eega dooraa. Modeetara siifiin kana rakkoota kan qabu kunoo modeetara barbaadaa ammaas seeqan. Warri dooraadhaa moodidaata Kunoo siif kan modeetara rakkoon qabu koyi. Ooloo hinfeenu maarireetara hinfeenu maarireetara nuti. Okay, maal Wani nuti feenu tarataraan dubbanna. Tarataraan dubbanna yaada dubbannaa wala sun taane laali akka namni taa'e. Qawwee nurratti hin dubbatu yaada tokko hin qabdu asirratti. Hin qabdu yaada maal? namtichi kilaasii afur qaree biyyatti waan siin jiru qawwee dhagee. Kan waliyyiisa bulloolee hin dubbatu. Wallaahi maal abbaa irratti barumsa qabda? Achi reetee sana nuti ree ati sana qaban arginu maal irratti? Bar nuti bar wallaalumsa keenya reetee inni of jalatti hin qabne walaa agartee diiyaaspooraa walaa sheekaa walaa qeensii bar nu jala guyyaa kana guutuu teessanii bar akka televizyiina nu daawwattanii. Shudhaam. Midira. Shaashaa oolu. Hai inumaa sagalee lukutanii sagalee nuti olkaasuu barbaaddanii. Boona dhagee boo ijoollee. Maaliif beekanii jira asirraa ammoo? Ijoollee baadiyyaa dhagee boo ijoollee baadiyyaa. Boona dhagee boo wanni ati godhu jirtu maali mee waan haaree takka Oromoo barsiistee. Nuti bar waan haaree takka ati dhuftee Oromoo garsiistee itti feemasa taate bicha naa himee dhalaas kotaa sai. winner in the leadership is a winner. Dayyuu sana man ta'in dayyuu safuu cabsu jirta malee maali wanni ati godhu jirtu feemesummaan ati qabduu jira. Safuu cabsu jirta safuu cabsu. Ijoolleen bara jala taa'ee si dhaggeeffachuu jira silaalu jira boo. Aboona dhagee
Nanagai. Yeroo qabnu sijala kibnu na bonu jal. Abona dage osoo geeman taphachuu bar mana kiyya. Aboo si nanagai mana kiyya ita. Ay mata tiyoo mana kiyya dhufu geeman osoo geeman taphachuu. Namni si beeku jiru. Aboo geema ita rolin kamal te kun gawwana ka. Sadaqaa kadhachuu teebar hin beektu. Raus. Maalinje. Sadaqaa kadhachuu. Gabara makanne gartee dhiiga nu dhaabe. Alhamdulillah rabbil alamin. Geema mayya. Maali kun jalfasoon dhuufuu balee waan beekne. Guyyaa kana shishaa kan darbate nama shishaa kana kunoo asana naayibu jiran kilaasii sadiiwwan karaa dheeraa. Barsanuu bar tiktookii kana meeqa? Kilaasii sadiiwwan karaa dheeraa jaan kunoo dhagee. Namni si beeku naa himi. Ay kilaasii sadi wallahi kilaasii tokko baradheetiin simisteera duraa simisteera boodaa dhiise. Adira. Okay, amma gaafee deemsaa guutaa caalaa fi dijisool. Eenyu mana kana nu godhe? Laa ilaaha illa. Eenyu kana nu godhe? Eenyu kana godhe? Qawweedha? Jaalibsaan sii miti yoo si ta'u waatte kometti naa godhe. Walirra iyyuu jira kama Jamaal wanni kana dubrummaa fuudhuu dadhabe kanaasitti dubbanna. Eenyu maqaan isaa Jamaal Ibrahim kanaasi ibsaa kanaasi. Sweetie no amma carraan kiyya galatoomaadha. Daqiiqaa 3 illee miti annarra dabarsitanii. North America vs Middle East. North America jaamtuta na America kaabaa tana wali jira akkuma isin argitan DJ Solo fi qawween Kanada jaalibsaa fi gone ana gode ayye jaalibsaa fi dabbaali jaalan biyya arabaa garagaraa bakka bu'uudhaan waan jiru shan gode beeka jee deeqaa shan godhan deeqaa sadiin gode fuudheetiin hin beeka jeetiin hin balleessa jeeti deeqaa shan gode maa deeqaa shan gode deeqaa sadii Ano maisa ka deeqaa sadii Sirreessa haaduu akkanatti dabbaramna haadha jedha. Eenyu dara kai? Tanaafi gowwaa warra biyya arabaa qawwee itti ganinaa. Okay, mormi okay kana goona ogutak. Okay. Koy ogutak garam nata. Mormi yaada goona. Jaalibsaa dhaabtee jirte. Jaalibsaa dhaabtee jirte. Carraa waliin. Jaalibsaa dhaabtee. Kasa jaalibsaa fi qawween. Dabbal geeffatu maal reetara hunda keenya irraa fuudhiti sanboota deeqaa sadii nu kanniti deeqaa sadii taayimiin reetee nyaabbate jee biyya arabaa tana keessa. Reeni galaafate dhugaa kee jette. Reezi yaabata wanni bade takka jiru dhaggeeffatu ibsa. Okay, amma nurraa kaasaa si jaalibsaa idan deessanii waan akka sirreessu. Reetee nyaabbate qawwee janii kun dhaggeeffatu dabbaa dhaadhaa xiqqisho dhaamsa wedhaa maame. Gaafa dhiyoon tana iluun naa qotti yeeni si bellemee lookashee sirgomaa dhaquutti qawwee. Bo? Ini sudah re'een eegu ture gaafa sun re'ee badde sun hin barbaadu. Kiyyaa dhamaa asuma gubbaa deemee tuma kaameraa hin bananne ka gurraachomini isaa inshaallah tiktok warni girra qabees be konka asuma irra deemee tuma osoo qotaa wala bara sirra deemee bara akka beera dulloomtee dubbii haadhaa oola. Wisha. Waan asoo karaa dhaggeeffachuu qabuutti nageetti. Aboo deematis garaa dibbee goote. Asoo karaa dhaggeeffachuu qabu asoo bocolaa. Asoo umbe. Alfinne raatara. Akkaataa itti nama waan ni jaaru. Alfinne wallahi. Allah rabbil qabdan. Aboo warra alfinne wallahi bela. Ay walli saa asirmaan ni gadi. Ada. Isaan tu negara diaspora negara. Diaspora jara kan tapi banda male. Garu mulai tak kasih jirtu wallahi kasih jirtu. Hai. Ati kasih jirtu angkara kasih serin. diaspora ada wah Ati diaspora is a power politics is a woman is a reality is a amare fu mal jojo jura beta. Nabji cha kamera bande. Gurracha. Yo kamera bani gurracha sa kami agar tu. Mode tar. Jara na baka walli sama senindinu. Akan aku nama. Toko fa. Kau memang jara. Kana baka jara kau kan anis kan neven. Aye. Nama jiba wala gine magala salah. Mudi serah kapan. Wala dubbachuu danda'u la taratara dubbachuu danda'u. Abadan nam takkan dubbatu wallahi nam takkan dubbatu. Walitti himuu qabnu warri as jala jirtan cuftinuu dhaggeeffadha. Sammuutan fudhachuu barbaadan takka yoo
barreessitanii warra kaanarraatii fi dooraaraa haasa'uu jira takka sagalee sammuu teessanatti gadi fudhattanii jechuudha. Yaada bitachuu qabdan. Wanni re'ee bitachuu osoo hin taane yaada bitachuu qabdan. So warri as jala jirtan inni Nafisa, fuck. dandeessanii maal hundi lagoi ma alafaa maal tuttiitan akkama keessanii jira maal anu tuttiitanii ammaal bisikot sanuu qawwee dhageessee reefu waan jee dhageessee viidiyoon barattuuti gurraacha manaafanii gurraachaa fi viidiyoo waliif wanni viidiyoon barattuu fi gurraacha waliif fide maas eessatti harkitu gurraacha eega viidiyoon baratiin inni maal ta'e beektaa irra laalee keenya mucaan keenya. Hundinuu keenya maara wayyaatee mucaan keenya. Tapha jechuun akkana wal arrabsuun barbaachisu. Amma haaka ibsaa keenya faa kanaa jira kan durummaa fuudhuu dadhabee Yaman miilaan dhaqe. Hakkanaa kana baay'ee. Aboo biraa ta'e kan loleetti biraa beeksise. Jaalibsaati durummaa fuudhuu dadhabuu isa seera. Noo amma yaada bitannee namni daqiiqaa shafa gadi biti xumuradhu itti barsina. Ay, awwa qoyme qawwee. Gidee jaalla ibsaa dubbate warruma biyya arabaati koflee maal beekana. Ni beekarree maaliif Gidee kan dubbatu immoo namni dubbatee jiru. Dhimmarraa qaba jechuun warra isaa araba. Akkasii jira keenya amma soota walii agallu. Kana kabartoo fatee dhalaa hojii wal lolu akka wanni akka beeratti qabdu wanni qofa martoo isaas wanni itti fakkaate tiktaa kana gubbaa taa'eeti. Anaasiidhaan barbarree dibannee dinni fajaan wanni micoon oolee sun eenyu maqaan isii micoo furdoo eenyu maqaan micoon oolee sun. Tumaanuu gaddeessi RIP wardaan oolee TikTok wallahi baay'een gaddee. Wardaan oolee si qaba. Ibsa dha'u jira asoo kaalicha kun. Anarda wardaan oolee di hojii oolala. Wardaan oolee jaarsa fiitu hojii oolaltee maraabaa ta'e kuma qabdu. Ati keessi hojii oolaltu jaarsa siitu mootee jirtu nkaan sidiisiiti. Achi taa'ee wanni eetiin ati hadurummaa fuudhuu dadhabdeennaan gwaddeenyaan isaa tokko manarra biyyarra ta'ulee kanarra eetii isuu dadhabee. No, jaalibsaa dalagaa jiraaf malee dalagaa jira wallahi. Dhaggeeffadhu amma qawwee malee wayii si gaafadha. Jaalibsaa si yaadamu si jaalu qawwee malee. Jaallee ibsaan dalagaa maaloo jira yaabaa baatti dhufee. Arabni dhufuun barka bayyaadha dalagaadha. Salama. Ati muutii kee kanuma gaafakka. Wanni baabaa isaatti dhufe yaabaa baatti dhufe yaabaa ba'aana dhaqalla maal ajaa'ibsa uustuu bakti yaa kijeetuma mataa keessa qabu. Qaalicha ajaa'aa ustamoo gurbaa dhiiftamoo dhuftu gurbaan hin jiru. Usatis rifeensa kee kana jalatti haaddattee haadee huccuu chaayinaa uffattee haadee darbu. Wallahi billahi qaalicha kana. Qaalicha rabbiin dhahee kanaa taa'ee isaa achi darbee xarafa tachi baasee magaalaa osoo seenii rifatee magaaluma xarafa ilaarraan kanaa taa'u jiru kana. Magaalaa xarafa dhageetti xarafa kanaa taa'u jiru eegiseen dhagoo. Aboo qawwee sigirdeen harama maal jettaniin walqaayitu mu. Karaa kana cinaa qoyga karaa kana cinaa. Arabaa miilaan deemeen walqaayitti ijaaran. Biyya faranjii fi walqaayitti maaltu fiti biyya arabaa ta'e gartee walqaayitti. Biyya faranjiitti si beekan. Biyya faranjiitti si beekan. Ati maal beetisee ati if beeyta eega biyya arabaa dheetee gurguramte. If beeyta. Uffata kana nagarsiisa. Uffanni kun goota nama godhaa kiyyaa. Si dhagaa faranjii saree faranjii jedhuufte. Aboo eenyu qawwee
Away. Kawwe kasaree baranji jedhu te Away wani je kasa jambi je ruba. Jambi dia maso han redabli. Wani da. Ummata kana cabsu barbanu yangi taba yangi. No. Eenyu cabsitan? Eenyu cabsitan? Away way busy je this bait one bay navy khan. Adera yani ana beku matran ke tiktak baranjira. What the fuck is Utali. Laal ka karte kawwe karte ka diji sore ko ba? Diji sore ko kawwe karte? Abo afani bani nuraru surra re. Kawwe. Kuni kala kuni Frida bijama timbetu ana kana wala tasila able ka batteti wala tasila sila ganda itu wali lolo yaada kuni Frida bijama expression jama walijun yaada ke ibsatu jama anyway wani it is anyway it's generation jama kuna ma generation wallahi namni azana jirtan jolen bi yaraba harki khese shunkurti jiru jiramale akami taptapi kuma kudafu kova mana dabbar khana khesen fule dab khana rando tani dabbal ra fule sada khana خانا أكنا ما دخانا ما درب تاني سلا دخان درب تاني يا أبو أنا فولا زارو تتوكا دبال قجام وقنا دبال انترفيو سيقافة دبال واني دبال إفا خانا يوم بتاعته إفا متى خيتر راكت شالا لكو خانا يوم بتاعته والله بالله Garan bishaan duwidhamee goe. Kawwe reebutana jechuun tokko lama dubbatte meeqa dubbatansa? Samoo nuti maal taatasaa ishee tokkuma dubbatte jettee nuti eegna aree nuti adda dhaabuuti. Dhagee bara laal akkasii miti dijisol dhagee amma gisee isin nuti amma yoo birriif qabeenyaaf kanaan isin caalatu dadhabne jechaan isin caala isin galee. Gartee miidiyaan isin caala waan ta'eef jecha maallu caalta qawween abbaa lama dubbate abba diidam dubbatta. Ta qawween dibana qawween nama fuulaan isin baane nama filafiitiin fuula isaan agarre. Kaadamni kaameraa dubbataa gisee ati iyyutu muut qabatee hazalaa qoflu jira beeki maaliif bikoo siisuu qaba dhugaadhaa reefu. Kolfu. Okay, Mustafa na dubbatu koy. Mustafa yaada isini qaba. Isini fide uno. Mustafa hot. Uno isini fide. Uno. Garu wallahi dhugaa rabbi isini jaami isin amma wajoolleen biyya arabaa jirtan dhugaa rabbi. Akka inni gaafa tokko viidiyoo tokko arkeetin maaliin arkeeta. Yaman tanaaf Saudi Arabiyaa jidduu akka re'eetti isin tiisan nama dila tokko akkatti re'ee wanni laayina gubbarre si gaarii nama akkatti re'ee dila tokko akkatti isin tiisan nama kana si boo re'ee tiisu jiran jeegidee ilaalu lakkaas Oromoo tiisu jiran. Amma qawwe re'ee biyya arabaa tan nuti tiisinu fi isa no re'ee isin nuti tiisu kana caalaa isin warra dhalaan tiisituu fi warra gartee dhalaan fe shaanta amaltoon si waldeeftee bar halkan wajji bar mana qawwe isin bar warra jaartii fuudhee halkan siree tiisi jaartiin waa sirkan diddee ulaa durte sin gabbaasa shaantaa keessa gabbaafte ala gabbaasanii bar shaantaa keessa fudhatanii nama alawata rabbataa bulu bar. Dhugaa keeti bakka sun wallahi 100% dhugaa keeti warri nuti gidee jaartiin teenya hanjamaa nu gootee nuti shaantaa keenya ala nu keessa shaantaa keenya fudhannee deemna maaliif fudhannee deemna beekta? Maaliif fudhannee beekta because idaan isirra ta'a malee nurran taa'u nuti idaa firii mana biroo dhennee kireeffannaa jechuudha. Aboodiyeem idaa akkama jaartii mana nama waaftee biyya kasii teessanii insa firiidam qabna jettanii diyaasporaa jettanii manni keenya mitiree manni qabaangiiti. Haa ta'uree Dhaggeeffadhu boo qawwee malee qawwee dhaggeeffadhu. Yoo duniyaa tanarra gabri jiraate gabri duniyaa tana warra biyya faranjii jiru dhaggeeffadhu gabrummaa reetiisu miti gabrummaan hoolaatiisu miti dhaggeeffadhu gabrummaan guddoon haati manaa kan kee aangoo si gubba qabaachuudha. Haati manaa aangoo hayyama siitii fi fedhii siitii malee dubartiirraa shida baasuu dadhabuu caalaa yaaboo dabbaar gurbaan bada gisee namni haasa'u sootachi gajjee jecha namaan jaasi ilma haarraa hojaa. Sirriitti sitti maa dhaggeeffadhu gabrummaan faranjiin ilmoo ati gudeedhaan dhalte dhaggeeffadhu gabrummaan ilmoo ati gudeedhaan dhalte si galaa fuudhanii mooraa keessa geessanii nyaachisanii oofatu ilmoodha kanaa fuudhan. Faranjiin darsa poolisiidhaan garti bira dhorku. Kana isinin kaadu amma gaa deebisa isin deebisu waan amma jette kana dhugaa taachaa isin deebisu dhugaa keessani kooka sifin waan amma jette kana si deebisa takka ilmaan keenya nuti tumuu hin barbaannu gabraa miti beekte
takka dhugaa keeti yoo ilmaan keenya Tumun barbaadan sun gabraa miti yoo. min fitatta koga jo amma gizee laal gizee sin dubbatan cal jennaami cal gizee namni dubbatu cal jaaha ay akkana malee akkamitti duban wal dhageenya garuu waan amma jette kana dhugaa keeti waan amma jetten kana dhugaa taachaan isinii mu jira barta qoodaan qoosaa miti waan amma jette kana isiniifin kakaddu jira dhugaadha ilmoo teenya gabaree firaxee tokko ummata firaxee isanii tokko jira warra wanni ifaan matarra ifee taa'u tokko gidee telefoona keessaa firaxee san tokko jira warra wanni as gubbaa biyya tana dhufee sadaqaa kadhatee biyya tana dhufee haroon akkamitti dhufanii hin beekne garuu ingiliffaan beekan waan ta'e kan beekan ilmoo isaanii akkas godhan sababaa isaanii biitii guutuun amma nurraa baasaa jirti anillee baasaa jirti akka jedhe kalammadaa wanni asliin dhufuu dadhabee fi because firaxee zanii asliinis wani dhorkinee fi because refuujiin ni gaa warri gartee gubbaa suni gaa jennee fi sababaa suni Ameerika Kanada tanarraa asli baay'ee koo egaa kalammadaa ni Cara magi jufadi yoron tenya kasada famo ilman tumu imbarban kasada alamma famo jartin tenya bosa malif bosan tane nuti alati bosa gide mana tebide jartin tenya bosa takka malif jannani jartin tenya hada mana tenyati jalala male dubarti male jalala nandesu jartin tenya saratenya miti jartin tenya nu wajjol kita intala namati akka teenyatti nyaattee dhuyti ni dalagatti mana barumsaa deemti feetu doktora taati garuu wanni siin ta'uu hin dandeenye distii dhiquu hin dandeessu maashina dhiqaa fi akka keessanitti isin faate kootime wanni fuluusii sun wanni haati wanni maadaamiin akkamsi kootime namana jiraa hin jettu jechuudha. Example. DJ kana gona ma example awuma isra kana amma oiga fakenya lo ta fa gona no mistera gizee baatu maalif diddansa no evidence tu banna oiga ogudak la jalqaba kuma si khase dala da miti irti maski afani ka teeti shuraba arka ka te khararra kushasha gurti tokko na qabar amma umata qafan ziga badamiyan kushasha guru mal qaba awa disir ku mal qaba wanga sagatti no la amma ga bakatana addani si basa yero tenya nuru afrata jirtani bete kushasha guru sontane biye tenyati kushasha jamu is called recycle jechuni nubira zubala jama zubala wan shuru ka wana jawa Bagaimana duga biye te zanim de zubala mi de ashkara jamta biye te zanim atu kushasha ashkara tu modma ko ga bechuda no atu kushasha biye araba de arab nigde ya kushasha fi hada fi araba fi kushasha fi hada jan wali galati gidir akas jari dufani bete ana mi kana jodira araba jodira kana natti narina ana mi de jodira هذا قشاشة أبي فيها قشاشة في هذا يا قشاشة في جانب I don't know وان جانب بينه كان كوي سيفو فردا كان جت مسرية تلاب وارا تلقى تلقى سير كباري مبرشة دوغالا بدوغا بنسامي دي وانا كان زين جوفي بيجي عرباتوني ماييني سي تكاني دوتا تكاني دمتا تكا واني جولي أرسي أوه بياربات سافرني كم دمون كبدت Lagi apa dalam film hari, ane bici Arab atau biari ya, lagi apa tu ane refugee mesti, pasport ini nanti.